Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kabajaa ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaftuu Lamaa sababa gochuudhaan sagantaalee adda addaa isiniif dhiyeessinu har'as itti fufnee jirra. Har'aaf kan ta'u sagantaa addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Obbo Ibsaa Guutamaaf Obbo Xahaa Abdii keessummoota keenya har'aati. Bara waldaan Maccaaftuu Lamaa hundeeffamee hojii isaa jalqabee Obbo Ibsaaf Obbo Xahaan dargaggoota Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti baratan turan. Achumaanis miseensa waldaa Maccaaftuu Lamaa ta'uudhaan achi keessatti ga'ee mataa isaanii baasuu jalqaban. Har'a jaarraa walakkaa booda of duuba deebi'anii yeroo yaadatan maal faa yaadatu laata? Hundaafuu isa yaadatan akka nu taphachiisaniif as reediyoo Afura Biyyaa irratti affeerreerraa isaanis tole jedhanii nu argamaniiru. Maree bal'aa isaanii wajjin goonaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kabajaan isin affeerra. Keessummooti keenya afeerraa raadiyoo Afura Biyyaa simattanii qophii addaa waggaa 50ffaa waldaa Maccaaftuu Lamaaf qopheessine irratti keessummaa keenya taatanii dhihaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afura Biyyaatiin galata argadhaan isiniin jedhaa. Baga nagaan gara raadiyoo Afura Biyyaa dhuftan. Baga nagaan nu afeerteetis. Gaaffiin koo inni jalqabaa Obbo Ibsaa bara waldaan Maccaaftuu Lamaa hundeeffame yuunivarsiitii keessa mana barnootaa osoo jirtanii miseensa waldaan Maccaaftuu Lamaa ta'uudhaan keessatti qooda fudhattaniittu. Amma weetii walakkaa jaarraa tokko booda deebitanii ilaaltanii haala yeroos ture akkamitti yaadattu? Barataa turre Maccaaftuu Lammii hoogganooti isaanii garri caalaan maanguddoodha. Akkuma calqabaniin nuti warra ijoollee taane warra mana barumsaa keessa turre nu afeeranii kottaa nu biraan badinaa jedhanii miseensummaas immoo akka nama biraatu hin ta'ini ID kaardii ishee eenyummaa dhaaba sanaa agarsiiftu saantimii 50 duwwaadhaan bitannee akka miseensa guutuu taanu godhani. Kun egaa maanni kan natti agarsiisu maanguddoon suni dargaggoo akka iddoo isaanii bu'an baay'ee hawwa guddaa qabu dargaggoo ofitti waamuudhaaf dargaggoo qooda fudhachiisuudhaaf. Kana tokko kan natti mul'atu. Inni kaan immoo mana barumsaati yommuu deemnu nuti yeroo baay'ee yoo namni makiinaa namni qabu namooti gurguddaan nu fuudhanii deemuu baatanii miillaan deemna. Yuunivarsiitiidhaa kaanee yuunivarsiitiin kun kiiloo 6 isa jiru achi kaanee qabrii Islaamaa amma Addis Ababa Timirti Beet kan jedhamu achi ture Maccaaftuu Lammii Addis Ababa Timirti Beet amma jedhamaa ture amma hin beeku keessa ture. Amma achitti miillaan deemna hinaafnu turre. Nu keessaa namooti caalaa hinafne immoo jiru turanii kan inni yaadadhu. Fedha qabnaa turre fedha guddaa qabna barachuudhaaf jara keenyarraa barachuudhaaf. Maaliif mana barumsaati sochii barattootaarraa kan barannu sochii
uummata addunyaa keessa deemurraa kan barannu sochii warra murna yeroo akka gurraachotaa dubartootaa fi kana fakkaatanii ni godhamaa ture. Sanarraan karaa mana barumsaa waan baay'ee walitti qabanna garuu dhaqee kan oromummaa keenya sana hundumaa meeshaa aadaa arganne hundumaa oromummaa keenyatti dhimma akka baanu kan nu godhe Macaaftuu Lamaa yeroo sana Macaaftuu Lammii maqaan isaa akka agarsiisu kan Macaaftuu Lamaa duwwaatu hin ta'ini kan cunqurfamoota hundaa ta'ee ture. Kan cunqurfamoota hundaa jechuun Oromoodhaa fi Oromoo duwwaatti iyyuu utuu hin daanga'amini namooti ummatooti kibbaa keessaa namooti dhufanii itti seenan turan. Kanaaf maqaa irra darbee cunqurfamoota tokko kan tokkoomsu tokko yaada tokkoomsu tokko abdii kan agarsiisu tokko ta'ee turuu isaati kan hin yaadadhu. Waa tokko yeroo jaalli kootti guutuu sabooddeetti fufuu dandeenya. Obbo Xaa isinis bara sana gaati akkuma obbo Ibsaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessa oolma duukaa turtanii mee waggaa 50 of booda deebitanii yeroo weetii waldaa Macaaftuu Lamaa yaadattanii akkamitti ilaaltu? Yeroo dheeraadha waggaa 50 gahee waa gaarii yaadachuu nama rakkisa. Garuu yaadni akkuma obbo Ibsaan kaase kana akka nama tokko aanimma kan hin dhaga'e odooni barnoota sadarkaa lammaffaarra jiruuti jaarmanii sun jiraachuu dhaga'e. Haala yeroo saniin ammoo wal qabatee kaka'iinsaatu ture biyya Oromoo keessaas. Fakkeenyaaf Baalee keessa duruu lolli ka'ee iddoo nan barachaa turetti namoonni garee kaanii garas dabalamuuf karaa hidhannoon falmachuuf maaliif cunqursaa hamaatu ture. Akka warri lafa bubbullee yaadannutti namni keenya wallaala keessa ture kuba xixiqqaa akka salphatti wallaanamuutu nama fixaa ture lafa dhabiinsaatu ture namni oomishatee abba lafaatiif galche haala kana hundumaa afaan keenya madhoorgaadha lafa namni wal gaheetti hin dubbatamu. Isa kana dura dhaabbachuu fi kaka'iinsa karaa aadaatis ture jechuudha. Amma lafaan ani sadarkaa lammaffaa barnoota sadarkaa lammaffaa barachaa turetti bartoonni gaafa ilgaafaa diraamaa gaggabaabaa qopheessuun haasawaa afaan Oromootiin akka taasisuufaadhaan defiance jechuu diddaa sirna sanii mul'isuutu ture. Gaafaan shaggar dhufu jaarmaa kana barbaaduun irra ture. Barbaadee kan itti bahe'an. Namoota wajjin barannu tokko lamaan akkuma nama nuun gaafachaa dhaqee itti makee akka salphatti miseensummaa isa argadhee maaliif manguddoonni dargaggoonni keessa jiraniis namoota akka Maammoo Mazannatu kan arguu danda'e. Jaarolee kaanis arguu danda'e gaafan dhaqeerraa itti miseensumee yaada isaanii bal'inaan baruu danda'e. Yaadan qabadhee dhufe saniin walitti naa galee isaan ammoo nama kakaasuu gammachuu hojiin isaanii kana waan tureef humaa waliin socho'uun rakkifne akka yaadadhutti bifa sadiin yaadadhama Macaaftuu Lamaa gaafate. Bifti takka miidhaa gaafas turte wallaala dhukkuba karaa dhabiinsa namni keenya waan oomishatellee waan hafeef gurguratee akka hin baane rakkoo adda addaa ture. Bifti isaa takka jireenya kana jijjiiru jireenya uummataa kana jijjiiru karaa tolchuu mana barnootaa tolchuu waan kana fakkaatu
karaa biraa mirga isaa akka baru uummanni kakaasuudha. Karaan sadaffaa bifa poolitikaatiif keessaa qaba. Maaliif Oromoon wal gahuunu poolitikaa ta'e. Bifa sadeen isaanii kana yaadadha. Egaa dargaggoonni namoonni mana barnootaa turan loltootaa ture, daldaltootaa ture, namoota jireenya adda addaa qabantu achi keessa ture. Warra waan aadaa hojjetutu ture, sirbitoota irraa qabee, barreessitoota irraa qabee, bifa kanaan namoonni baay'ee walitti dhufuu danda'anii jaarmaa maqaa Oromoo guutuutiin dubbatu ta'uu danda'e, uummata biraatiif illee gaachina ta'uu danda'e. Bifa kana takka kan yaadadhu. San gubbaan ammoo hawwii dargaggoota warra jaarmaa sanatti miseensomanii rakkoo tana hin injifanna ka ji'u qabsootti bobbaanee rakkoo tana injifachuu dandeenya abbootii keenya irraa barree jedhanii warra amanuu hawwii tanaas waliin yaadadha. Baay'ee gaariidha obbo Xaa. Mee gaaffii tokkoon isiniif dabalaa. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa hundeeffama isaatii kaasee hanga mootummaa Haayila Sillaaseetiin dhorkametti kan inni sochiirra ture waggaa 3 yookiin ganna 3 qofa. Waggootii muraasa kana keessatti dammaqiinsa Oromoo ol kaasee tokkummaa Oromoo ijaaree darbeera. Kana keessatti qoodi dargaggoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa barasii maal ture? Tadura waldi Maccaa fi Tuulamaa mataansaa haala yeroo sanii wajji olaallee akkatti ijaarames gochuu dandeenya. Jaarmaa poolitikaa tolchuutu dhoorgaa ture. Jaarmanni poolitikaan jiru mirgi jaaramuu, mirgi waan barbaadan yaaduu fi ibsachuun jiru, mirgi dimokiraasii addunyaaf beeku, mirgi dhala namaa dhoorgaa ture. Kun egaa jaarsaa fi dargaggeessa dubartiif dhiira otoo hin jenne hundumatti ilaala. Bifa kanaan warrumti sirna bulchiinsaa san miseensa sirna bulchiinsaa ta'anu uf jaaranii socho'uu yaada isaanii ibsachuu hin dandeenye. Karaa jaaruuf የመንግስት ስራ ድርጅት ፋጀኒቲ ወልጃራኒ አክቲ በክቲ ሳያደ ወልጅጂራን ቢፈተናን ኦሮሞንኒፍ ቃዋ አርገቴ ጃርማ ጥቂቃ ናኖ ገረገራቲ ከራፋቶቹ መና በርኖታ ፋጃ ጀልቀበኒ ናሞታ ያኒ ሳኒ ከነብረ ደብረ ራኮ ጉየጉያቲ ፊጅሬኛ ከነብረ ደብረ akka politikaatti islaamu danda'an akka hawaasummaa guutuutti islaamu danda'antu yaada kana fudhate jaarmoota xixiqqaa karaa tolchuufi mana barnootaa tolchuuf jaarame isa walitti fidee maqaa gaafas Oromoo jechuun dhoorgaawwan ture Maccaa fi Tuulamaa jedhanii ijaaranii dargaggoonni kana keessatti humna guddaadha lafa walgahiitti namni argamu harki caalu dargaggeessaa yaadni kun ammoo yaaduma ka'ibaa namoota lafaa ka'uu nama kawaa baratu kan dargaggeessaa ta'e akkanni yeroo san yaadatutti ka'imni yeroo sanii kaka'iinsa biyyoota Afrikaa keessa ture wajji wal qabatu kaka'iinsaa ture biyyoota Afrikaa fakkeenyaaf Angoolaa fa'aa Moozambiik fa'aa lolaatu ture maaliif sirni kolonii warra Awurooppaa ammallee badeen dhumne Kenya silahu namni gaafa siyaasatti hin jiru Oromoo sanii wajji warra sirna kolonii Awurooppaa irraa kaasuuf socho'u kana wajji dhaabata namni baay'een dargaggeessi Oromootis kuni karuma keenyaa yoo ilaalle mirga dhaba miidhama jiru kana jijjiiruuf hawwaa kaka'iinsi kuni ka Afrikaatiin ka addunyaatiin wal qabata jechuudha. Dargaggoonni yeroo sanii haala ofiitiif jijjiiru, haala uummata keenyaa jijjiiru, hawwii uummata keenyaa bakkaan gahu qabsootti bobba'u kana yaadni isaanii. Qabsoon tun ammoo qaama qabsoo warraaqsa addunyaa taate. Qabsoo bilisummaa,
qabsoo dimookiraasii qabsoo mirga dhala namaa taate Afrikaas Eeshiyaas ilaaltu qaama qabsoo bilisummaa hundumaatii jechuu dandeenya. Egaa qoonni ka'imaa qoonni dargaggoo sochii bartootaa gaafasii Awurooppaas lola fakkeenyaaf lolli Veetnaam yeroo sanii deemaa ture qabsoon bilisummaa bakka deemaa turte kan hunda wal qabata kan biraa afdaan dargaggoota biyyoota sirna kaapitaalistii keessallee bartootaa fi beektota isaaniillee gara keenya deebifnaa wajjin dhaabbatu mirga keenyaaf hin falminaa bilisummaa keenya hin arganna jedhanii amanuu murannoo tanaaf yaadadha dargaggoorraa. Baay'ee gaariidha obbo Xahaa. Obbo Ibsaa yaada kanarratti waa dabaltan qabdu? Yaada kanarratti wanti dabalamu hedduu miti. Garuu warri dhaaba kana bu'uurse waan gochuuf barbaadan akka beekan kan agarsiisu seera isaaniiti. Heera isaanii kan seeraan galmeeffame irratti aangoo meeqaffaa yookiin artikil meeqa akka ta'e yaadadhu. Garuu waa'ee mirga ilmoo namaa kabachiisuu kan jedhu keessa jira. Heeruma isaanii keessa. Isaan kan dhaabbatanii fi guddinaa fi dhaabbatanii guddina amma akkuma jedhame karaa ijaaruu mana barumsaa ijoollee barsiisuu kana kan jedhudha. Kana keessaa kan irraanfatamuu hin qabne miseensota isaanii keessaa Jeneraal Taaddasanii mootummaadhaan Fidel Saraawit kan jedhamu kan literacy campaign duula barumsaa geggeessu yoo dhaabu Jeneraal Taaddasee ture kan heedii godhu waan sana kan mataatti ta'e. Jeneraal Taaddaseen gidduu sana namoota ani fakkeenyaaf ani yuunivarsiitii keessaa na fudhatanii gara Lubaabooritti ergameen ture. Akka organized ta'u akka namni campaign godhu kana akka godhuu fi ji'a lamaaf vakeeshiniidhaaf ergameen ture. Sun jira addaan mataan hundumti isaanii wanti hojjechaa turan hamma danda'anitti bakka jiranitti bu'aa Oromootiif akka argamsiisutti wanticha empaayeraa keessatti bu'aa Oromootiif qaawwaa argameen bu'aa argamsiisuu ture kan isaanitti bobba'anii turanii. Baay'ee gaarii. Baay'ee. Aloo? Yaa itti fufaatti. Akkuma amma jaaltaan jedhe haalli kuni haala konkaa yookiin haala vaakiyoo keessatti miti kan opereetii godhaa ture. Waan addunyaatu jira. Waan addunyaa jaatamoota keessaa sochii guddaa kan addunyaa geeddaree jira. Addunyaan amma agarru kuni kan jaatamootatti geeddaramedha. Akka itti namni ilaalu, akka ilaalcha namaa, akka dubartiitti ilaalamtu, akka warri cunqurfamaan itti ilaalamu, akka amma biyya Ameerikaatii warri gurraachaa itti ilaalamu. Kana hundumaatu geeddarame, jijjiirame, hundumatu ka'ee lolachuutti ka'e. Yeroo sana wantoon Kuubaa revolushiniin Kuubaa kan ture. Yeroo sana Laatiin Ameerikaa keessa sochiin gara Afrikaa keessa warri Ameerikaa Kaabiraal fa'aa kan turan. Sochii guddaa dargaggoo Nkrumah fa'aa kan ture yommuu sana suna hundumaatii wal qabatee dhugaa bahan keenyaaf hin ciifne yommuu sana socho'uutti ka'ee hamma danda'u socho'uutti ka'ee waan godhame sana godhame. Waa'ee qooda ijoollee qooda dargaggummaa fudhatan isa jedhu irratti iddoo haalli ijoolleen jiru iddoo haalli amma na yaadadha baaroo fa'aa abarraa jiraa fa'aa kana yeroo dhumaarra
yeroo dhumaarra yeroo jeneraal ba'anfaa isaanii wajjin turan. Jechuun ijoolleedha garuu qooda guddaa fudhataa turanii warra kaan ishoo fudhatte maammoo zammir ishoo fudhatte anaaf hangafa garuu ijoolleedha. Masalaqaadha reefuu koolejii warra akaadamiidhaa wanta akaadamiitii ba'ee yuunivarsiitii ture loo skuulii ture. warra akkasii Gabrasillaasee waldaa faayoo fudhannee sekreetarii ture natti fakkaataa sekreetarii ta'u tireejarar waa tokko ture. Innoo lattee iyyuu warra amma maanguddoo turan akka Obbo Baqqalaa faayoo fudhattee ijoolleedha jechuun ijoollee dargaggoo warra jedhaman keessa malee warra gadamoojii wayim warra dulloomaa miti. Jirugaa isaan kan hooggananii namoota kaniin warra hoogganaa keessaa gaa warra chairman formal organizationii keessatti akka Koroneel Alamuufaa hamma dhuma isaaniitti amma lubbuun isaanii ba'utti sanuma chairmanii abbaa barcumaa ta'anii turanii isaan jalatti ijoollee hawwatu. Ijoollee hawwachuu fakkeenya tokko yooni kenne narra gaarii nama arganis ni qaba. Jaarsa tokkotu ka'ee achuma Machaaftuu Lamaa walga'ii irratti arganaa dhufe mana haadha manaa isaatti arganaa dhufeetu kunoo an bakkee ba'ee lafan taa'etti leencinatti dhufee jedhe. Leencinatti dhufnaanii nafi tuman intilaan godhin ka'eetanii fiddoo isaa kofoo isaatu waliin baafatanii mee abbaa kee asinatti qiyyateetanii itti dhaadadhee mee abbaa kee baddicha nana jedhee gaafa itti yaadu ofirra galagalee baqatee sokkee jedheetu jaartii isaatti muu itti kaate muu buufaa kee maal keetiin jaamaa keetu ari'uu danda'a jennaani. Isuma jaamaa kanatu kan ija qabu dhalchaa jedheetu cima jaarsa amboo tokko akka jedhanii nama walga'etti kanaafi nutis ijoolleen keenya kan ija qabdu dhalataa jirti abdii qabnaa ija keenya barachuudhaafi kan jedhu irratti kan fidan. Kun hundumtuu gaamaanni waa'een ijoollee waa'een dargaggoo waa'een kanaa barbaachisaa akka ta'e maanguddoo yommuu sirriitti akka hubatanii agarsiisaa jechuudhaafini. Baay'ee gaariidha. Kana inni kaan ani seenaa lafaa kaasee dubbachuu hin barbaadu maaliif namooti baay'een dubbataniiru namooti baay'een barreessaniiru waan ofii kootii arge kana. Baay'ee gaariidha obbo Ibsamee gaaffii tokkoon itti isinii dabalaa tokkummaa Oromoo ijaaree Oromummaa dagaagsuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaa kan seenaan ragaa bahuuf waldaan Machaaftuu Lamaa waggoota muraasa keessatti sochii naannoo tokko keessa qofaa akka naannoo mootummaan daangesseef bira darbee akkamiin akka inni itti waliigala uummata Oromoo mara biratti jaalatama guddaa argachuu danda'e nuuf himuu dandeessu ittuma fuftanii jechuu qabaate. Akkuma amma dubbannetti haalli addunyaa jaatamoota keessaa dirrattaa'ee dhoo'e jechuun dandeenya hin dhoo'e warraaqsa ture addunyaa keessa. Nuyisi qaama sanaati hankeenyammoo caalaayyuu dirrattaa'ee akkatti dhoo'u dhabee leencicee kan turetu Machaaftuu Lammii dhalachuuni sana keessaa ba'e. Dhiibbaa sanaati dhiibbaa cunqurfama ture dhiibbaa tuffatama ture. Oromoon akka namaatti ilaalamu ture mana barumsaa yommuu turre maqaa keenya ijoollee meeqatu maqaa geeddarate mana barumsaa keessatti maaliif maqaa kana maalitti gootaa'etu maqaan kun ibsa maqaa aramanii kana maal sii godha. Maqaa kiristinnaan qabdu kiristinnaan kaanee naan jiru. Ijoolleen musliimaaniin keenya immoo gibira gabbii baradhaa jedhu gibira gabbii hin barannu jedhanii ba'u.
Dura gabbiin barannu jedhanii bahuu hin danda'u. Garuu yoo ba'anii jedhanii maarkiin qabu. Kanaafi kompiitii gochuun danda'a warra kaanii wajjin maarkiin itti dabalamee tokkoffaa ba'ee abaluu lammaffaa ba'ee maaloo jedhanii sana malee ta'a. Sana ta'uudhaafi dura gabbii fudhachuu irra jira utuu amantee isaan ta'ini jechuudha. Wanta akkasii kun waa'ee afaanii sila jalqaan kaaseera. Waa'ee afaanii yoo fudhanne ani biyya lafan ture biyya itti dhaladhe fakkeenyaaf abbaan koo afaanii Amaaraa sirriitti hin dubbatan hin caccabsu hin dubbatan waan dubbatan miti afaan Amaaraa. Garuu addaanyummaa yommuu ta'anii namni warri ni katasamesi afaan hin beekani afaan Amaaraa hin beekani. Simaaballoon gidduu jiraachuu irra jira. Kanaaf simaabaloo tokkotu gidduu taa'a. Jaarsis hin beeku, warri lamaanis hin beekani. Simaaballichis indaminnaachuu tabaalaachuu jedha. Callu beedee malee afaanicha beekee miti. Garuu dubbachuu irra jira. Hin kaffalamaaf garasiif garaa yoo Oromoo ta'e namichi afaan hin beeku. Yoo kana malee moo carraa kan qabu sana jechuudhaaf immoo ijoollee Habashaati kan tiraansleetii gochuu danda'u kan hiikuu danda'u jechuudha. Formaalitiidha. Not barbaachisaa ta'ee miti waan sanaaf. Formaalitii afaanni addabaabayitti afaanni Oromoo hin dubbatamu akka hin dubbatamne kan jedhu ajajatu jira. Gaariidha. Kana fa'iitu gaa walitti qabamee dhoosee jechuu kooti. Kana fa'ii waa'een lafaa jira, waa'een eenyummaa ofii jira. Kun hundumatu wal qabatee dhoo'ee Macaaftuu lammii kana walitti qabeetu dhiyeessuudha kan inni yaade. Obbo Xaameesin kanarratti waan dabaltan qabdu? Bal'inaan jaalli ibsaan ibsee akka nama tokkotti dura fakkeenyaa fi obboleessi keenya Maammoo Mazammar lafa xiqqoo warra isaaniirraa argate irratti manni barnootaa akka ijaaramu taasise. Mataanis qooda kennantu jira jechuudha warri gaafashee. Gara miidhaa yoo laalle miidhaan haganan jedhamtu dhugatti mirga dhabne waa'ee afaanii taatu akkama himame sanii dhoorgaadha. Seeraan dhoorgaadha. Afaan Oromoo ittiin hojjetamu. Abjuu ture afaan keenya afaan mootummaa ta'uun abjuu dargaggoo gaafasiiti. Jaarolee dammaqinsa qabanii fi namoota hundumaa dargaggeessas jaarsas ka dammaqinsa qabuuf abjuu ture jechuu dandeenya. Egaa wanni cimaan kaka'iinsa karaa aadaa jibba cunqursaa waa'ee ollaa keenya hundattis ta'aa jiru. Fakkeenyaaf kan hin yaadadhu ani odoo shaggaruun dhufin namootaatu kibranatti jedhanii namni baay'een hidhama ture yeroo san. Maali kibranatti mootichaan fa'aa akkan taanetti irraa dubbachuu mirga ofii falmachuu lafa ofiifaa falmachuu maaliif akka yeroo saniitti adaraa Haile Sillaasee hojjan bishaan illee dhaabbata jedhaniiti akkas jechaa turan. So namni waa'ee lafaarratti wal qabaa adaraa abaluu jedhanii maqaa jaarsaa Haile Sillaasee yoo kaasan namni lafa tiyyarraa maal qaba jee inni hidhama. Yeroo beekamnee hidhama yeroo murtaa'anii bara hedduu hidhama. Waan kana fakkaatu fa'aa jira jechuudha baay'ee. Namaatumma gaaf tokko gaafa Keeniyaan bilisummaa si argattu namni tokko namoota baadiyyaarraa dhufan gabaa dhufanii wajji dhaabatee haasawa. Cunqursaa nurra geessee turraa hamtuudha. Kunoo warri Keeniyaa walluma keenya kana bilisummaa isaanii argatanii alaabaa isaanii dhaabbatanii
keenya hoo maal taanaa jee nama dubbatee yaadadha anichin turre nan dhagee namni sun ni hidhame booda. Warra basaasa mootummaatu kana dhageetu dhaqee hime namni kun hidhame bara baay'ee hidhame hammana sadarkaa lammaffaa bara waggaa lama sadii hidhame. Dhumarratti eegaa kuudeetaan fonqolchi mootummaa irratti ta'e bara 60 booda namni tokko bulchaa naannoo ani ture san ta'e dhufee namoota garii babaasee nama liberaal ture jedhanii irra haasawan nama xiqqoo yaannisa cunqursaa tana diddaa qabu natti fakkaata. Maaliif shaarameeti bulchaa naannoo sanii ta'ee waan dhufeef namoota garii akkas babaasee jedhanii himanii. Makuma namichallee bulchaa mootichaa gaafas maqaa dhawanii diddaa agarsiisuun illee nama hiisisaa jechuudha. Guutummatti garuu kaka'iinsi karaa aadaa jibba cunqursaa kanaa keessaa maddee namootaatu duru odoo biyya lafa magaalaatti ijaaru qofa odoo hin ta'in hidhannoon falmaatu ture akka yaadannu ka barbaachisu lafa adda addaatti namoonni kaanii falmachaa turanii waliif ijaaranii bifa guutummaa Oromiyaa guutuu ilaaluun bakki namni itti wal gahu namni biyyaatti wal gahu shaggar waan tureef dhiibbaa san keessa jaarmeenii Oromiyaa guutuu ilaalu maqaa Oromoo guutuutiin ijaarame Machaa fi Tuulamaa ta'e malee sochii adda addaa ture dhiibbaa santu Machaa fi Tuulamaa dhalachise jechuudha. Akkasuma guyyaa tokkotti ka'ee waan dhalatee miti. Sochiin sun ammoo Afrikaa guutuu jirti biyyoota Afrikaa biyyoota Laatiin Ameerikaa kana biyyoota Eeshiyaa keessa kaka'iinsaa ture. Akka olola yeroo sanii ummatoonni warraaqsa fedhu saboonni cunqurfamanii fi biyyoonni koloneeffaman bilisummaa barbaadu jedhanii ka dubbatan jira. People want revolution. Nations want independence. Countries want liberation jedhanii ka dubbatan slogaanii guddaa ture. Kaka'iinsa guutuu ture. Egaa akka yaadannutti yeroon sun yeroo addunyaan bakka lama turte kaampii mooraa warra kaapitaalistiitii fi mooraa warra bitaa warra sooshaalistii ture. Biyyoota sooshaalistii keessaa warri mirga dhala namaa gargaara jedhan dhugaanis hanga tokko gargaaran keessattuu warra Awurooppaan koloneeffatoota gargaaran turanii. Biyyoota dhihaa keessaas biyyoota kaapitaalistii keessaas yoo ta'e beektonnii fi bartoonni kaka'iinsa agarsiisaa turan hojjettoonni bakka bakkaa ta'anii sochii dimokiraasii sochii bilisummaa addunyaa sadaffaa keessas gaafa deemaa turte wajji dhaabbatan jiru beektonni. Kanatti dhimma bahuu danda'uuf ijaaramuutu barbaachisa ture. Sochii fi dhibbee biyya keessa jirtutu dhiibee Machaa fi Tuulamaa dalachiise. Sochiin sun ammoo qaama qabsoo dimokiraasii qabsoo bilisummaa biyyoota Afrikaa, ummatoota Afrikaa, ummatoota Eeshiyaatii fi Ameerikaatis qaama sochii dimokiraasii iddoo hundumaatis tahee jechuudha. Sadarkaa dargaggootti yaada san duukaa deemuu itti makamuu qofa odoo hin ta'in fudhatanii iddoon gahuuf qopheessuutu barbaachisaa ture. Sunis ammoo karaa jaarmaatiin ifimuutu booda argame jechuudha. Baay'ee gaariidha botaa. Mee asuma irratti kanarraatiin fagaatiin gaaffii tokkoon isiniif dabala. Dargaggoota waldaa Machaa fi Tuulamaa duraanii keessaatii isin lameen dabalatee jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo bebbeekamoon warra akka Maammoo Mazammiriif Baaroo Tumsaa maqaa isaanii deddeebistanii kaaftaniittu. Mee namoota dargaggooti kun lamaan namoota akkamii turan? Akkana jedhatutti Maammoota duraati. Maammoos Baaroos akka namaattis wal barree xiqqoo na dura karaa barnoota. Maammoo gara lolaa waan lolaa baratee Hayilasillaasee Akaadaamii duraa bahee
achi booda dhufee law school seenee achiis fixee bara inni fixeessarra jiru kan inni wal baruu dandeesse. Baaros gaafa fixachaa jiru kan inni bare baaroo akka wal barreetti akka namaattis akka nama poolitikaattis akkuma dhala namaattu nama si jaalachiisu nama kaayyoo qabu akeeka qabu akka nama tokkottis karaa poolitikaattis nama yaada bal'aa qabu nama murataadha. Kamaamuutis kanuma ture. Fakkeenyaaf waldaa Maccaaltuu Lamaa yeroo sanii dargaggoo kaka'iinsa cimaa agarsiisan hawwii qaban yaada haaraa dhalachiisan keessaa jarri kun gara warra tokkoffaatti ilaalamu. Keessattuu baaroo gaafa sochiin jalqabaa lafti qotee bulaa haa taatu jechaadhaan hiriirri bahe inni gaafas hoogganaa waldaa bartootaatis waan tureef guyyaa san wajji oolle wajji hiriira san baane gaafas akka namaa waliin barre achi booda akka wal barre booda akkaan baretti akka namaatti illee akka nama poolitikaatti illee nama guutuu si amansiisu si jaalachiisu waliin jiraattu waliin duutu karaa hundatti. Maammoon nama dhugatti murannoo qabu akka namaattis nama si jaalachiisu. Fakkeenyaaf dhaqiinsallee akka reefu jaallatanii bakka walgahii san dhaquuf haga inni jirutti ani haga isa bira dhaqeetiin gaafa torbee lamatti walgahiin kataatu mana isaa dhaqeetiin isaa wajjin dhaqaan ture. Taanusii xiqqoo tana qaba. Deemni isaa wajjin dhaqa bakka walgahii yoo inni jiraate yeroo hundumaa isaatu nageessa. Nama yaada haaraas dhalachiisu akka jaarmanni suni irduratti deemu akka barnoota miseensotaa kennan akka haareewwanfatu hojii isaa akka babal'isu yaada haaree nama fidu nama aktiivisti jedhan nama hamilee hamichiisa hojjetee hojjechiisa nama jettu keessaa siisan guddaan murannoo guutuu nama qabu ummata isaatiif jaalalaa fi ulfina nama qabu ummata biraa jibbe jechuu miti hiriyoota ni qaba ka wajjin barateef waliin jiraatees ka biraatis ni qaba garuu cunqursaa jibba cunqursaan akka raawwatu hojjetaa karaa cunqursaa san irratti qabsaawaniin mala dha'u yaada haaraa fidu namoota kakaasu kana hojiinsaa jari lachuu namoota hoogganoota Oromoo dhugaatii jettee itti amantee waliin hojjettee waliin du'uu dandeessu jeetii yaada. Baay'ee galatooma obbo Tahaa. Obbo Ibsaa bara obbo Baaroo Tumsaa durataa Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee barattootaaf jechuu kooti. Durataa barattoota Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee ture. Hiriirri mormii barattoota Yuunivarsiitii inni jalqabaa bara 1965 lafti qotee bulaaf dhaadhannoo jedhu yeroo jalqabaaf fudhatee bahuudhaan impaayera sirna abbaa lafaa irratti barattooti Oromoo mormii keessan dhageessiftaniittu. Haalli isin akkasiin eegaltan barattoota biyyattii hundaa biratti fudhatama argachaa adeemuun isaa ni yaadatama. Gaaffiin kun gaaffii dhiifamanaa godha. Gaaffiin kun gaaffii Oromoo fi ummatoota gabrummaa jalatti kufanii osoo tahee jiru guutuudhaa guutuutti barattooti biyyattii dhaadhannoo kana jala akka isaan hiriiranii fi isin faana dhaabbatanii akka isaan morman gochuun danda'ameera. Gaaffiin Oromoo yeroosii sadarkaa sana irra ga'e hundaa biratti akka fudhatama argatu ifattisa ta'u harka lafa jalaan hojiin hojjetame maal akka ta'e nuuf himuu dandeessu? Egaa wanti kuni waan duraan dubbataa turre irraa gargar bahee ilaalamu warraaqsa addunyaa irraa gargar bahee ilaalamu mootummaan Haayile Sillaasee bososeera
bososee probleemiin jiru tokko probleemii guddaan jiru tokko probleemii lafaati. Probleemii lafaa kana akka hiiku rakkina lafarra waa'ee lafarra jiru kana akka furuu fi karaadhaan ibin namootuma isaa keessa gituma bittuu keessaayyuu dhiibbaa ture. Garuu warri abbaa lafaa caalaa cimaa waan turanii fi caalaa sagalee cimaa waan qabanii fi paarlaamaa keessattis homaa sochoosuu hin dandeenye waa'ee lafaa kana. Oromoo paarlaamaa miseensa paarlaamaa yommus turan cunqurfamoota yommus paarlaamaa keessa turaniini waa'ee lafaa kun dhiibamaa ture. Amma gara yuunivarsiitii yommuu deebinu nuti rakkina saba keenya sirriitti hubannee rakkinni tokko rakkina lafaa ciisanyummaa lafa dhabuudhaaf miidhamuu dhiitamuu kana hundumaa kan fidu lafa dhabuu sana kan jedhu nu keessa jira. Ijoollee warra kaan keessa immoo ijoollee warra cunqursituu keessa immoo bososuu Haayile Sillaasee kana jira. Haayile Sillaaseen bososeera kuffifnee kan biraa iddoo buufna kan jedhu wantoota isaanii keessa jira. Tokko sababiin itti kufuu danda'u tokko waa'ee lafaati. Kanaaf hundumtuu waan isa kuffisuu danda'u jala hiriire yommuu san. Kanaaf ijoolleen cunqurfamoo chaansii kana argatanii warra taanis mobilaayiz ittiin godhani. Ijoollee kana keessa ijoolleen Eertiraas baay'ee ture. Ijoolleen Eertiraa warra naftanyaa akka Hamaaseen Simatira Hamaaseen maaloo jedhamu kanaa wajjin warra jiru miti. Warra biyyaa dhufeedha. Kanaaf intarastii isaanii biyya isaanii keessa jira malee intarastii isa kana sababa argataniin yoo inni kun dadhabe isaanii fi waan bira dhaabbatanidha. So kun hundumtuu walitti dabalamee kufaatiin kun garamitti geessaa waa'een lafaa kun yoo furmaata argate garamitti geessa kan jedhu namni ilaalin jiru isaan keessaa. Kanaafi kanaanitu cunqurfamaa wajjin dhaabbatanii hiriiranii jechuudha san. Akka tasaa immoo yommusi kan ijoollee waldaa ijoollee barattootaa yuunivarsiitii irratti durataa kan ture Baaroo Tumsaa ture. Paarlaamaatti immoo durataa kan ture Tasammaa Nagarii ture. So wal fudhate gaa dubbiin. Wal fudhatee yommuu achi dhaqnu yoo paarlaamaa salphinaan dhannee iyyinee maal jennee waan keenya achi ol qabnee Baaroo fuuldura dhaqee waan qophaa'ee dubbisee pirezidaantii paarlaamaa Tasammaa Nagariitti yommuu kennu wal beeku. Dubbiin isaa wal fudhate wal beekanidha. Kanaanitu akkasitti raalii gochuun danda'ame isaan duwwaatu hin ta'in yeroo calqabaatiif biyya sana keessatti hiriirri nagaa kan fiixaan ba'e isa ture. Nuti sana fudhannee deemnee irraan gadee qeeraa gadi buunee kunnoo achi gollaa safarisa jedhamuun ambattaa makkalataa maadoo kan jedhamuun naannofne geeshoo taraasa jedhamuun naannofnee dhufnee nagaadhaanitu mooraa keenyatti galle. Yoo nu baane ijoollee warra achi keessatti hafan turan protestii adda addaatiif kan hin jiru hiriira. Poolisiin isaan dhufteetu isaanitti namnitee isaan reebdee aantee isaan fudhattee dhatteetu hiite. Nuti jala baane jechuudha. Isa jalqaba kan nagaan xumurame wantoota sana akkasitti kan namni hiriiruu danda'e waan garaa jiru hundumaa garaa jira warraaqsi addunyaa yommuu sana nama hunda garaa keessa jira geeddaramni barbaachiseera yeroo sana sirni bososeera sirna kufuudhaaf ka'uudha kan dhiibaa jiru akka shuumiin tokko ijoolleetti mi'aal tokko
cuumiin Haayile Sillaasee tokko mootummaan Haayile Sillaasee kophaatti dhoosaatti. Mootummaan Haayile Sillaasee akka nama miila hin qabne akka komaataa jedhe miila hin qabne boottii kee'ate yoo deemu waan miila guutuu qabu fakkaataa jedhe. Kanaaf malee utuu xinnoo ishee karaa duubaa dhiibanii konkolaataa hin kufa kanarra jirraa. Warri Minilikii wajjin deemes akka itti kufee nuyi akka itti kufuudhaaf eeggannaa jedheetu namatti hime namichi sun namoota keenya warra wajjiniin hojjetanii fi jaalta'anis wajjiniin hojjetaa turre iddoo tokko turre wantoota tokko keessa. Kun egaa maal agarsiisa bososuu isaati. Akkasitti ilaalu warri kanatti akkasitti ilaalu namuma Habashaati kan akka itti ilaalu. Beeka jechuudha akka inni bosose akka inni kufuudhaaf ka'u utuma dhugaa deemaa jechuudha. So haala akkasiitu nama hundumaa hiriirsee jechuudha. Obbo Xahamee yaada kana irratti waa yaada dabaltan qabdu. Waan waxinnoo wanti baay'een jedhame tokko haala yeroo sanii mana barnoota keessatti yuunivarsiitii keessa waan ture yoo laalle akkuma reefu fakkaatne haala addunyaa guutuutti wal qabataa waraana qabbanaatu deemaa ture warra dhihaatii fi warra bahaa jidduu. Warri bahaa kaampiin sooshaalistii namoota mirga dimokiraasii mirga namaa gargaarraa jedhanii keessattuu warra koloneeffame warri gargaarsa isaanii sababaa kanarra kan ka'ee fi haaluma addunyaa kaka'iinsa guutuu jiru sanirraa dargaggeessi ka'imni gaafas maarkizimitti amana sirna sooshaalizimitti amana harki caalu. Gariin dhugumatti amana kaaniif faashinuma tahe. Akka namni tokko ka Ginii Bisaawoo hoogganaa ture jedhe qabsoo warra Ginii Bisaawoo maqaa isaa irraa fadhima yeroon ture. Dhalli namaa jee yoo gaafa umriin isaa 20 geessu maarkistiin tahin darrummaatti jira. Yoo gaafa 40 gahe immoo ammallee maarkistii ta'e kunis darrummaadha jee kaasee yaadadha. Maal jechuufi haala maarkizim fo'annoo yaada bitaatu jira. Sirna haaraa ijaaru, sirna dulloome jijjiiru ammoo kana maarkizim warraaqsa uummataa paartii dafqaan bulaa tolchuu waan akkasiiti kaka'iinsi dargaggeessi gaafas itti mirkaanu kanarraa hafuu hin dandeenye warri Oromoon ta'inis warri sirna san bulchaatu irraa dhalataniis namoota sirna san utubaa irraa dhalataniis kanarraa adda ta'uu hin dandeenye hangi tokko jechuudha guutummatti dhibbatti waliin dhaabatan jechuu miti. Warri kana sodaate ni jiru dargaggeessaas ta'anii kan kana hundumaa sodaate sirna mootichaa tursiisuu barbaadees jiru. Garuu warri vookal ta'an warri sagalee isaanii dhageessuu danda'ani harki caalu yaada haaraa kana akka sirna haaraa tolchuurraa adda ta'uu hin dandeenye sirna warraaqsaatii sirna tarkaanfataadha. Tarkaanfatoo ta'uuf sirna kana hordofanii gargaarsa ta'an jechuudha. Cunqurfamoota Oromootii fi warra kibbaa hundumaaf. Ka jaalibsaan kaase sochiin namoota bartoota Eertiraa warra Eertiraa irraa dhufanii kan jijjiiramini hedduu gargaare kana. Yaada kana isaanis guddisanii maaliif biyya isaaniitiif gargaarsa ta'a qabsoo isaaniitiif gargaarsa ta'a yoo sirni kun kufee laafe qabsoon sirna san kuffisuuf adeemsifamtu akka cimtu barbaadu isaaniitu jira. Hedduu gargaarsa ta'an isaanis. Egaa dhiibbaan kun hundumtuu namoota
sirna sangaa dhalatanillee akka jijjiirama waa'ee lafaa gargaaran taasise. Kanaan wal qabatee sirni baay'ee dulloomaa akka ture waan agarsiisu karaa bulchiinsaa, karaa ikonomii waan argamee jira. Dhiibbaa uummanni keessaa godhu kabartoonni godhu kana qofaa miti. Gaafa suni impaayerri Itoophiyaa kaampii warra kaapitalistii keessattuu Ameerikaanii fi Awurooppaa dhiyaa keessaa warra Ingiliziitii wajji Biriitaaniyaa wajji hariiroo cimaa qabanii waa tokko hojjechuuf biyya wayyeessina jedhanii liqiifaa fudhachuutu ture. Warra akka IMF irraa World Bank irraa liqii gaafatu. Ameerikaaniinis akka kitilleeyyoo isaanii waan ta'eef sirni mootichaa akka gargaaraman hin barbaadan turanii karaa ikonomii, karaa bulchiinsaa maaloo hin taane wayyeessa sirni kuni isin hin deemsisu akkanatti turuu hin dandeessanii wayyeessaa jedhanii waan yaada dhiyaate keessaa amma karaa bulchiinsaatti akka gaafa sanii yaadannu biyya Oromoo bakka baay'ee harka caalu bulchitoonni bakka biraarraa dhufaniif keessattuu warra dhaloota Amaaraa sirna mootummicha ka beekamantu ramadamaa fi gara caalu. Sirni kun isin hin baasu karaa ikonomiitiis karaa bulchiinsaatti wayyeessuu qabdan jedhanii yaadni tokko ka dhiyaate sadarkaa aanaa jedhan amma sadarkaa aanaa district lafa awraajjaatti lafa immoo magaalaa gurguddoo uummanni akka if bulchuu itti baru leenjii argatu filmaanni fa'aa jalqabu nama isaanii ta'u uummanni haala madatu jedhanii waan kanaatu jalqaban. Yaadni dhihaatee mootichi order jedhanii ajajaan waa garii baasuu danda'a. Awraajjaa hundumatti namoonni umriin isaanii hammana geesse filmaata godhanii warra naannoo san bulchu haa filatanii jee ajaja baasa. Horii immoo kennanii hojiirra oolchuuf paarlamatti dhiyaachuu qaba. Paarlamaan warra sirna abbaa lafaa sanii utubu abbootii lafaarraa harki caalu kan tolfame. Sirni kun yoo dhiyaatu horii kennuuf didan. Maaliif yoo sadarkaa awraajjaatti sadarkaa aanaatti immoo uummanni nama isaa ta'u filatee bulchaa olaanu immoo nama sadii mootichatti dhiyeessanii san keessaa tokko filataa yaada kana ka dhihaate. Karaa World Bankii fi karaa IMF fi karaa mootummaa Ameerikaaniiti akkanaan akkan dhagee yaadni kun dhiyaate. Paarlamatti akka horiin kennamuuf hojiin tun akka duratti tarkaanfattu taasisuuf jennaan hambisan. Waan kana umarratti kan ibsee gaafaan mana barnootaa law school jiru law associationiitu pirezidantii paarlamaa ka obbo Tasammaa Nagarii boodaa waamee akka nu haasawan taasise. Dubbii tana akka abbootiin lafaa jijjiirama hundumaa karaa ikonomiitis karaa bulchiinsaatis didan waa'ee lafaatis waa'ee bulchiinsaatis akka didame isaatu nu mirkaneesse. Namoonni Eertiraa immoo dubbii sanirratti namoota biyya Oromootii fi uummata biraa kan kibbaa dhufanii wajji akka dhaabbatan waa'ee lafaas akka jijjiiramu. Waa'een bulchiinsaas akka jijjiiramu warra hawwanii wajji akka dhaabbatan nu ibsee namni pirezidantii paarlaamaa ture suni. Egaa sirnichi yaada ofii yaada haaraa qabaatee sirna bulchiinsaa wayyeessu uummata qooda fudhachiisuu hafnaan mirga uummatoota garaagaraa uummatoota cunqurfamee koloneeffamee garaagaraa beekanii mirga namaa gadhiisuu hafnaan kan waa'innoonni isaanii gargaartonni isaanii itti dhiyeessanillee yaada sanni fudhachuu dide jechuudha. Ofiifis yaada dhabe yaada barnoonni dhiyeessus hin fudhatu yaada gorsitoonni isaanii
ajajoonni isaanii addunyaa bulchaa ture itti kennullee hojiirra oolchuu dadhabanii santu warraaqsatti booda geesse jechuu dandeenya. Yaada ofiifis yaada gabaabbate yaada biyya keessaa ka'us waa'iloonni sanatti dhiyeessanii humna fudhachuu dadhabe. Ilmoo butuutu kun kutaa'ee kufe jechuudha sirriitti qabatu. Dhaggeeffattoota keenyaa mareenuun obbo Ibsaa Guutamaaf obbo Xahaa Abdii wajjin goone kana qofaa miti kutaa sattaan yeroo taanutti qabannee dhiyaanna. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.